Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harkafuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu. Daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa Aanaa Gooroo Guutuu magaalaa Waaccootti masjida guddaa ammaan tana ijaaramaa jiru isin daawwachiifnaati. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadi. Gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerra. Arraguyyaan guyyaa baafitti fuutu tajaajiluudhaaf hawaasa kee guutuu rakkoo isaa furtu quuqarraa buqqaaftu dhimma isaa baasuuf wadaa kan nuuf seentu. Magaalaa Waaccootti masjidni guddaan Abubakar kan fooqii sadarkaa 3 qabu ijaaramaa kan jiru yommuu ta'u, hawaasni magaalaa Waaccoo masjida kana ijaaraa jiran ummata keenya kan muslimaa kan biyya keessaa fi biyya alaa jiraattan qabeenya rabbiin isinitti kennerraa masjida kanaaf akka gumaacha taasiftan maqaa rabbiitiin isin gaafanna jechuudhaan ergaa isaanii dabarfataniiti jiran. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Iddoo masjida tijaaru jiru kun iddoo ganda Waaccoo Jama masjida fooqii 3 wal gubbaa ijaaruudhaaf yaalii goonee jirra. Eegalleetti lafaa kaasu jirra. Masjida guddaa ijaarranna jennee ummanni keenyalleen ummanni ala jirus kaas jirus deeggarsa akka nu godhan nu cinaa akka dhaabbatan kanallee deeggarsa barbaanna. Masjidni kun waan nama tokkoof hin ta'iniif akka ziyoonii akka waan jamu waan ta'eef guutumattuu namoonni keenya kagama jiran hojjettoonni hundi meetira 3 keessa boqonnee kolana amma jalaa lafaa kaafne amma gimbii jalaa eegallee jirra. Akkasitti gaagana amma masjida as gubbaarra waan eegalluuf jecha deeggarsa guddaadha barbaannaa. Namtichi gartee hanga danda'utti namni islaama ta'e hundi hagama gamanaatti sultii deeggarsa nu godhu barbaanna ammaas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Ibrahim Abubakarin jedhama. Ani wanni nin jedhu galatoomaa jecha namni keenya ala jiru soddaa ala jiru biitti Arabaa islaama jechuufi miti biyyummaan feete namni muslima jedhamu nu gargaaru yaada qabna. Khatiifatus kaqotatus magaalaa Boroodaatti irra dhawaanii Finfinneenis akka nu gargaartu namni islaama ta'e. Ani kiyya kana. Maqaan kiyya Saanii Abdullaa Roobaa jedhama. Aanaa Gooroo Guutuu Araddaa Yekkaaman magaalaa ganda Waaccoo kan jedhamu kanatti waan ijaaru jiru. Masjida kana ummata islaamaa abdannee waan masjida kana masjida sadarkaa 3 deemu fooqii abdii islaamaa hunda qabannee waan ijaaru jiru. Ammaan tana sadarkaa isaa lafa keessa meetira 3 lafa keessa kaasaa waan jiru. Islaamni bakka jirutti akkuma jirutti ilmaan keenya bakka jirtanitti guutuun bakka jirtanitti akka nu gargaartan abdii guddoo qabannee jirra. Waan kanaaf galata gurguddaa kan dabrellee isinii godhuudhaan amma hafees akkuma qabdanitti nu wajjiniin tattaafatanii islaamni akka sadarkaa qabanneen geenyu abdii guddaadhaan isin eegganna. Arraguyyaan guyyaa baafitti fuutu tajaajiluudhaaf hawaasa kee guutuu rakkoo isaa furtu quuqarraa buqqaaftu dhimma isaa baasuuf wadaa kan nuuf seentu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jiraattan hawaasni muslimaa qabeenya rabbiin tokkichi isinitti kennerraa masjida kana cinaa akka dhaabbattan akkaawuntii arma jalatti barreessine kanarratti akka galchitan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Qopheessee dhiyeessuudhaan an Muhammad Ahmadi torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaa. Arraguyyaan guyyaa baafitti fuutu tajaajiluudhaaf hawaasa kee guutuu rakkoo isaa furtu quuqarraa buqqaaftu dhimma isaa baasuuf wadaa kan nuuf seentu. Dhimma isaa baasuuf wadaa kan nuuf seentu.